taada gooftaa qulqulleetti siif galata mufteesseerta baay'isaa addunyaa galaanni kee numoo keessa keenya taada gooftaa qulqulleetti siif galata mufteesseerta baay'isaa addunyaa galaanni kee numoo keessa keenya ulfina qabda gonfoo qabeetti uumamaa hundarra filamte ati waadaara daandii fayyina maqaa keetiin gooftaa faarsina yaadimera taada gooftaa qulqulleetti siif galata mufteesseerta baay'isaa addunyaa galaanni kee numoo keessa keenya abdii addaame kan bahara dheeraa siin eeggate bahee rakkina dhaaloo narraalee kanaaf si waamna giifti siina hunda darbina taada gooftaa qulqulleetti siif galata mufteesseerta baay'isaa addunyaa galaanni kee numoo keessa keenya lafa hangaasame abii namoota baroota keessa eenyu singeeta maqaa kee waamna yeroo hundumaa ulfaadhu galatoom yaada uumaa yaadimera taada gooftaa qulqulleetti siif galata mufteesseerta baay'isaa addunyaa galaanni kee numoo keessa keenya ilaannoo gooftaa sanyii hundarraa eessoo jireenyaa bultoo fayyisaa kan kee addunyaa hedduu raajinsaa uumama keessa eenyuu si dursaa taada gooftaa qulqulleetti siif galata mufteesseerta baay'isaa addunyaa galaanni kee numoo keessa keenya yaadimera taada gooftaa qulqulleetti siif galata mufteesseerta baay'isaa addunyaa galaanni kee numoo keessa keenya yaa waaqayyo gooftaa jiraataa bara baraa kakaastee kan nu jalqabsiistee kan nu xumursiistee galannii fi ulfinni teessoo kee aariyaam irratti siif haa ta'u hamma bara baraatti